fulbana 15 bara 2014 yaa'ii duraa waggaa tokkoffaa bara hojii caffee jaaffaa jalqabameera. Ajandaa tokkoffaa ajandaan keenya jalqabaa ajandaalee kabajamaa caffee kun akka irratti mari'atuuf qophaa'an mirkaneessuu ta'a. Haaluma kanaan ajandaa yaa'ii kanaaf qophaa'e tartiibaan dhiyeessa. Tokkoffaa ajandaa yaa'ii duraa waggaa tokkoffaa bara hojii caffee jaaffaa irratti mari'achuun mirkaneessuu. Lammaffaa moggaasa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti mari'achuun mirkaneessuu. Sadaffaa muudama miseensota mana maree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi muudamtoota adda addaa irratti mari'achuun mirkaneessuu. Afuraffaa filannoo fi muudamtoota adda addaa qaamolee caffeen dhiyaatan irratti mari'achuun mirkaneessuu ta'a. Bu'uuruma kanaan kabajamtoota miseensi caffee ajandaalee dhiyaatan irratti yaadni yoo jiraate yaada iddoo kana garana harki waan natti mul'anneef kanaaf ajandaalee dhiyaate kana irratti yaadni yoo hin jiraanne akkaataa labsii gurmaa'insa hojmaata naamusa miseensotaa fi sirna walgahii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa labsii lakkoofsa 201/2009 keewwata 17 keewwata xiqqaa 3 fi 4 akkasumas dambii lakkoofsa 6/2011 keewwata 15 keewwata xiqqaa 7 jalatti tumameen caffee kabajamaan kun ajandaalee kanneen akka mirkaneessu kabajaaniin gaafadhaa gara sagalee kannisiisutti deemna. Ajandaa dhiyaate irratti sagalee deeggarsaa Dhibba tokkoof 73 dhibba tokkoof 40 dhibbaaf 39 sagalee mormii sagaleen mormiin jiru. miseensa sagaleen kanneen Miseensi sagaleen kennine hin jiru. akkaataa sagalee kannameen sagalee miseensi 452 sagalee guutuudhaan mirkanaa'ee jira. Ajandaan lammaffaa keenya moggaasa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyaatu mirkaneessuu ta'a. Akkaataa heera mootummaa naannichaa fooyya'ee baheen keewwata 56 keewwata xiqqaa tokkootiin pirezidaantii mootummaa naannichaa
dhaaba siyaasaa injifateen yookaan sagalee caalmaa argateen miseensota caffee keessatti dhiyaate caffeedhaan akka moggaafatu tumamee jira. Haaluma kanaan kabajamoo obbo Fiqaaduu Tasammaa bakka bu'aa caffeetti bakka bu'aa mootummaa kan ta'an nuuf dhiyeessu obbo Fiqaaduun nu affeera. Galatooma kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee keessummoota keenya. Paartiin keenya paartii badhaadhinaa sagalee argateef jalqaba irratti yeroo afyaa'ii eerruu galata galchinee jirra. Akkaatuma kanaan paartiin keenya madaallii hojii naamusaaf ga'umsa imaanaa uummanni nutti kennee fi fuulduratti nu eeggatu ba'uu fi hoogganuu hin danda'u jedhee paartiin keenya akka armaan gadiitti obbo Shimallis Abdiisaa Ulfaataa hoggaansa pireezidaantiif dhiyeessee jira. Umuriin isaanii 36, iddoon dhalootaa godina Shawaa Lixaa Aanaa Dandii, sadarkaan barnootaa digiriin jalqabaa barnoota filoosofiitiin yuunivarsiitii Finfinnee irraa kan eebbifaman yommuu ta'u, digirii lammaffaan barnoota Peace and Security jedhuun yuunivarsiitii South Africa irraa eebbifamanii jiru. Digirii lammaffaa barnoota saayinsii siyaasatiin yuunivarsiitii Finfinnee irraa digirii lammaffaa argatanii jiru. Muuxannoon hojii isaanii bara 2001 irraa kaasee amma 2004tti sadarkaa hoogganaa biirootti hoogganaa dhimma kominikeeshinii waajjira pireezidantii ta'anii waajjira pireezidaantiitti dhimma dhaabbilee misoomaa Oromiyaa ta'anii ga'umsaan tajaajilanii jiru. Bara 2005 hanga bara 2008 sadarkaa hoogganaa biirootti ittaanaa ijaarsaa damee dhaabbilee barnoota olaanaa ta'anii tajaajilanii jiru. Bara 2009 amma 2010tti ittaanaa hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa ta'uudhaan ga'umsaan tajaajilanii jiru. Akkasumas bara 2010 irraa kaasanii hoogganaa biiroo konistirakshinii Oromiyaa ta'uudhaan ga'umsaaf qulqullinaan nama tajaajilanii. Bara 2011 irraa kaasanii amma 2011tti sadarkaa ministeeraatti waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamaa waajjira addaa muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'anii tajaajilanii jiru. Bara 2011 irraa kaasanii amma 2012tti ittaanaa pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan yeroo rakkoo keessatti tajaajilaa turanii jiru. Warraan ala bara 2011 irraa kaasanii hanga ammaatti pireezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan hoogganaa jiru. Obbo Shimallis Abdiisaa hooggansa dhaloota haaraa keessaa kan dhufan, uummata isaanii kan jaalatan, waan xinnaa osoo hin taane waan gugurdaa karoorsuu raawwachuu hooggansa akkasii nama kennanii fi kwaalitii akkasii kan qaban, gaaffiin uummata Oromoo hundee irraa akka deebi'uuf, Oromummaan bakkatti akka deebi'uuf jechaan osoo hin taane halkaniif guyyaa yaada isaanii, beekumsa isaanii, dandeettii isaanii kanarra kan oolchan naannoo keenya keessattis keessumattuu inishitiivan gurguddoo ta'an ifa boruu, bu'uura boruu, tajaajila lammummaa, aadaan Oromoo akka beekamuuf sirni gadaa sadarkaa barnootaatti akka kennamu, Oromoon naannolee wajjiniin michummaa akka qabaatu, afaan garaagaraa ilmaan Oromoo akka baratan, gumaacha guddaa kan godhan, hojiiwwan misoomaa, piroojeektiiwwan dhaabbatanii hafan akka xumuraman, caalmaadhaanis akka hojjetaman taasisuudhaan yaada ciccimoo mo'ataa fi injifataa ta'an yeroo yeroodhaan mulqisiisuudhaan, qindeessuudhaan, hoogganuudhaan nama kaatee hin kuufne, waa'ee Oromoo nama dubbatee hin kuufne, qabatamaadhaan gochaan mirkaneessuudhaaf halkaniif guyyaa nama tajaajilan waan ta'eef hooggansa dhaloota haaraa argaman qabatamatti gochaan mirkaneessan waan ta'eef hojiiwwan gurguddoo amma karoorfamanis galmaan ga'uudhaaf ga'umsaaf dandeettii hin qaba jedhee paartiin keenya
adeemsaawwan jiran hunda keessa dabarsee erga ilaalee booddee pireezidaantummaaf dhiyeessee jira. Isa kana yaada keessa galchuudhaan miseensonni caffee paartiin keenya moggaasa pireezidaantiidhaaf kan dhiyeesse kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa Ulfaataa akka naa mirkaneessu kabaja olaanaan gaafadhaa ulfaadhaa. Galatooma kabajamoo miseensa caffee moggaasa dhiyaatan akka nu mirkaneessitan kabajaan isin gaafan. Akkaataa dambii gurmaa'insa hojimaata naamusaa miseensotaa fi sirna walgahii caffee lakkoofsa 6 muraa 2011 keewwata 70 keewwata xiqqaa 1 fi 2 jalatti tumameen muudamtoonni caffeetti dhiyaatanii muudamni isaanii mirkanaa'uun kakuu raawwachuu waan qabaniif pireezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gazaalii Abbasimal kakuu akka raawwachiisan kamanatti naafeeru. Kabajamoo fayyaa'ii gaafii adeemsaa qabna. Haaraa ta'urraa kan ka'e natti fakkaata moggaasni pireezidaantii yaannis kaanis hin dhiyaatu paartiidhaan kan dhiyaate akilaameeshiniidhaan darba miseensota kaabinee irratti yoo jiraate dhiyaata waan ta'eef inni kun kabajamoo obbo Taayyeen yaada keessa galchan jedheeta. Akkaatuma yaadde kan nameen Kabajamoo fayyaa'ii gaafii adeemsaa qabna. Miseensa caffeetitu filatanatti fakkaate pireezidaantii. Oheerri kana jechuu baateen beeku dhiifama naa godhaa wallaale. Seerichi waan akkasii waan hin eeyyamne labsii irratti. yaadni itti kennamee jira waan ta'eef akkaataa dambii gurmaa'insa hojimaata naamusaa miseensotaa fi sirna walgahii caffee lakkoofsa 6 muraa 2011 akka keewwata 70 keewwata xiqqaa 1 fi 2 jalatti tumameen muudamtoonni caffeetti dhiyaatanii muudamni isaanii mirkanaa'uun kakuu raawwatu waan ta'eef kabajamoo pireezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gazaalii Abbasimal sirna kakuu akka raawwachiisan afeera. Itti aansuun pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyaatan kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa asbaanii sirna kakuu isaanii raawwatu garanatti naafeera. Keessa wal qabdanii waan wajjin jettu an guyyaa har'aa caaffee fuulduratti dhiyaadhee pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee yemmuu muudamu heera mootummaaf amanamaa ta'uudhaan itti gaafatamummaa mootummaa naannichaaf uummataan natti kenname haqummaaf akka ka'umsa gaariidhaan akkasumas seeraaf hojimaata bu'uura godhachuudhaan hojii koo raawwachuuf waadaa nan seena. Galatooma. Kabajamoo pireezidaantii galatoomaa itti aansuudhaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa haasawaa akka taasisan asumaan afeera.
isa